fudhachuuf keessa taa'anii barachuun illee mirga. Mirga gaafan jedhu an otoon tajaajiluu otoon kiristaana ta'ee jiru ji'a 3 takataataa hin quraana dhaqee masgida deemee baradhe. Islaamaa gaafadhaan islaamaan jedhaan gaafan shaadaa qabadhe na baran hundi isaanii. Kanaafuu hundumtuu mirga itti fufaa habiibi. The king of Ethiopia. Furtuu uummata furtuu Itoophiyaa tanaa taate hedduu wajjin ta'ee gaafa dubbisne keessatti maal akka jedhe beektaa? Ani jedhe ani namni islaamni biiliyoona 2.4 addunyaarra jiru osoo gayyaa'ee akka jiru na faarse natti noo'u jedhe. Akka jirtaniin immoo osoo gayyaatanii ana tokko duultanii harrabsitanii illee natti hin qorru jedhe bar. Dhugaa argadhe qofatu natti too'a, dhugaa dhabe qofatu na qorra jedhe bar. Dhugaa san argannaan dhufe. Dhugaa argatee gaafa dhufe immoo islaamummaan birriif itti dhaqan, garaaf itti dhaqan jetti. Wallaahi haqiqa sanitti immoo warri garaaf dhufe warra dheengadda osoo karaan hin galiniif garaa filatee karaa dhiisee garaa filatee dhufe sanniini maleen Addisuu Raggaasaa fi Abdii Raggaasaa miti. Ijoollee Raggaasaa ijoolleedha. Ijoollee sirnaa fi sona qabdu. Ijoollee lafeen isii jabduudhaati isinii galee. Ijoollee akkasii miti. Ijoollee qoshee mallaqni shiringii fi qarshii shaniin soban sanaa miti. Isinii galamu isiniin galu. Addisuu Raggaasaa jechuun wallahi noo fogattaa maal jedhe ani jedhe dhugaan naa galtu hin dhufa jedhe dhugaan naa galu baannaan osoo maal na faarsitanii mi jedhe waa'ee kiyya malee waan biraa dubbachuu fi hojjechuu dhiiftanii natti noo'u jedhaan kanaaf hin dhufu. Sii kana musliin galu Addisuu Raggaasaa jechuun nama akkas jedhee dhufe jecha haadha dubbataa jira jecha tana hin dhageenye hundi keessan quban qabdan. Wallahi akka kana nuun jedhe warri jiru warra akka Saayyaan fa'a namoonni wajjin ture Ustaaz Sofiyaan Usmaan fa'a ni beekan. Akka kana nuun jedhe Addisuu Raggaasaadha gaafa jalqaba islaamummaa fudhatuudhaaf karoorfatu. Hin karoorfadhee jira. Qorannaa mataa kiyyaa fi qo'annaa mataa kiyyaa keessa jira. Issuun ከጨረስኩ በኋላ ወደ እስልምና መምጣቴ አይቀርም አለ Addisuu Raggaasaa jechuun isa kana. Ka gaafa achi jiru illee dukkanuu irraa kaasee anillee arrabsu bilookii fana godhaan hafama barbaadde. Addisuun isa sani. Warri garaaf dhuftan immoo warri distii fudhatuuf dhuftan warra dheengadda osoo karaan isin hin galin nuu gale jettanii garaan isinii gallaan waan gara galchitaniif jecha dhuftanii dha. Islaamummaan amantii caaltu jennaan Islaamummaan amantii caaltuudha. Amantii filatamtuudha jennaan irra caalaa dalagaadha diinagdee biizinesii achi shaqqalannatanii dhuftanii shaqqalamtanii. Isinii galamu isinii galu. Kana wallaahi warra asitti deebitanii jennaan Addisuu fi Abdii arrabsitan jechuudha. Yeroo mucaan afaan cinaa reef ligidaayaan daandii irratti adaa inni sababni jalabiyaa fi imaamaa lafa kaa'uu didee salaata hunda irratti godhatuuf maal akka tabeettu eenyu kana wandee distii haatee wal gattiin gale. Maaliif akka inni imaamaa godhatu maaliif akka inni jalabiyaa godhatu beektu isin. Wallaahi wabillaahi har'a immoo wal bira mazaniin isitti ma dhageeffadha. Rabbiin uumatti kakadhe gurbaa sanan yeroo hedduu jalabiyaa fi mudawaraa fi imaamaa irratti arga beekta. Mucaa sani shakkine ture dur. Guddiin guddaan eessatti shakkii keessa seene beekta. Salaata zuhriileen dhaqa. Masjida yoo salaatuuf seenu dursee nama jabaa tokko laala beekta nama yookaan furdaa nama yookaan beekamtii qabu nama yookaan biizinesiin bira jirtii beeku qaba ilaala beekta. Salaatee sanaa abaafannaan isatti maxxana. Maal ofirraa qaba? Imaamaa ofirraa qaba. Jalabiyaa godhatee lafaan gahee addeeffateera. Kanaafuu namticha malee natti dhiyaatee dheengadda islaama'ee ani raajii pheenxee ture amantaa isaan keessatti tajaajila akkanaa ture waldaa haganaa hundeessee amma eega gara islaamummaatti dhufee namni qubana qabullee hin jiru jaartii tiyyaallee sababa islaamummaa wal dhabnee kun kophaa kiyya jiraadha magaalaa kana keessa anoo namallee qabu rabbii kiyya malee yoo kira manaallee taate waan gaalee naa qabu taate yoo misaallee taate rabbumaa fi isinuma qabna minee inni islaamaa ta'e wayii miidiyaa irrattu si argeera bar ishi bakka birri kumaa hoo birri dhibba shanii hoo maal maas rakkisan waan kana hoo tiraasfar gootiif ismi adaa inni wanni jalabiyaa fi imaamaa tiraasii jalaa dhabeef birri tiraasfar ittiin gosuufi malee. Taarikni islaamummaa galeefi miti. Wallahi. Ani sirriitti mara geeffadha jedhana. Haqiiqaan jiru suma kanaan wakkoo waan jiru dhabee waan namaan jiru dhabee miidiyaa gubbaan galle badaadha. Nama tuquun barbaadu ani. Haqiiqaan jiru suma kana. Gurbaan adaa hundi jalabiyaa fi imaamaa tiraasii jala kaatee rafuuf birriin tiraasfar goosisuufi malee. Taarikni islaamummaa illee hin galleef taarifni islaamummaa illee hin galleef gatiin hagam geetti islaamummaa waan akkani waan hagamiin hin galleef wallah. Haqiiqaan jiru kana leeta. Qoshaasha. Islaamummaa malee amantiin biraan jirtu naan hin jenneti islaamummaa dheegatti seen akka dammaatti namni aarti hin jenne adaa birri yoo sun tiraasfar isin mi'aari. Birri. Sii galee.
ተሳካለት። ጋፋ ካናን ነው እንዲንፈት መሲን ነው እንዲንበረት ፈመሲን ነው እንዲንበረት አቦትን ገበኛ መጋላ ፍንፍኔ ከስ ዲረ ወርድ ስለ ሚዲያ ዋታፕታፕ ወረኒ ፊ ታክታክ ወረን ቲክቶክ ከነለህ አርገኒ እንበረተን እንፊጤ ነማ ጋፋቱ አምና ረቢ ጋፋቱ እንበኩ ምረ ረቢ ፊንዱፍ ነቀራ ቀርሺፍ ዱፌ ኡፍረ ገረገረ ደርሶ መልሲ ጉድ والله كلمة حقيقة جرخان مريض مكان دستي إجول ولي كمني أجت مسكينة الدنيا توري ربي جاجر فكر أرشيك بانكم كاكسا هرّيك ولا زيتي غرغرة واتاو ديدة كلام غرغرة واتاو ديدة أسنغدة أسنغدة واتاو ديدة دوفيو سونتاني دير ربي فجج كبري فجج قلبي نفت التافا يدم توف بيتن دستي تنياته وندي ولد تينغل ديرو من والله حقيقة جرخان गाव दुरामा जेरेता खराम को सिगल ए नागल फिर वो सिगल ए खराम ना समनेंजु ये सोचना मत मचाफ कैसा मचाफ मगले सवा एक सार के अवसर देंगे तब ये आलम में तो या सबको वाका योन स्नायब बिसु हाबे गिफ्ट ये दिसनी fi हाबे गरा ला फनी बकस्ता wallahi wa billahi wa ta'ala kasi ya आलम में को या सबको वाका यो inni gaafa sanuu jaartii bira bulaan deebi'u qoshaashaan birri tiraansfer goosiftu tiraanspoortii godhattee jaartii bira kan deebitu wande kottu wandeen birrii waldatti distii fudhatee waldatti kan suni birrii ummata keenya tiraansfer goosisan maal akka gurbeettu tiraanspoortii godhatee jaartii biraan naqa. Tiraasii jalaa maal qaba jennaan jalaabiyaa keenyaa fi imaamaa keenyaan birrii tiraansfer goosisii tiraasii jala kaataa. Tiraasii jala naqa. Abjuu keessallee inni jalaabiyaa maafi nama biraan salaatu argaa ummata wannaadha baalukkoota fi femesoota finfinnee jechuudha ummata fixee booshessee naman ummata salaata masjida jibbisiise gurbaan adaayinni ka of jibbe ka jireenya jibbee dhufe jarana amma kanaafu warri usuu karaan isiniin galin garaan dursee isinii gala rakkattanii beekadha garaan isiniin